isin rakkisu beektu otuma dhageessan akka isin dhageenye, otuma beektan akka isin beekne, otuma argitan akka isin argine taatu. Wanta gurratti dhabdanii abdii kutatu. Fagootti ilaaltanis bornatti falaataa jettanii ni sodaattu. Ofuma siisus amanuus hin dandeessan. Deebitanii haga mataa keessan yookaan dhuunfuma keessan ofumaa keessan of shakkitanii itti geessu. Yeroo keessan immoo bakka isin fayyadni bakka waamamneetti owwaattu bakka hin taanetti yeroo keessan dabaltanii duuba deebitanii immoo gaabbii otoo akkas ta'e yeroo akkasii har'asoon kana godhee ta'e yeroo akkasitti otoon kana fayyadamee ta'e jechuudha. Nama hundumaaf iyyuu lafa kanarratti sa'aatii 24 tolaata. Sa'aatii 24 keessatti biyaas xiqqaati. Daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 namni ofiif dhaabbatee yaadu. Akkasuma warri rifeensa dheeraa hin barbaannu garuu bakka jirutti rifeensa yabbuu ta'ee fuulduraan osoo dhumuu baatee guututtee osoo ta'e isa kana barbaanna. Garuu immoo rakkoon keenya fuuldurarraan dhumee buuqee dhumee lafa duwwaa siraamikee ta'ee jira. Kanaaf maaltu furmaataa kan jedhu nagaa kusin irraan fannee bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u an nagaa kooti. Haaraataatiin wal dhuftan baga nagaan dhuftanii jecha sabiskiraayib gochaa miseensa chaanaalaa kanaa taa'uu seenaa. Piliis viidiyoo laayikii godhaa malee kanaan qabamoonni mana madaan wal laayikii gochaa jajjabeessaa harta baay'ee galatoomaa jecha turtii keessa naga dhumaatti nu wajjin godha. Har'a walumaan hojjenna walumaan itti fayyadamna. Bakka jirtanitti viidiyoo haga xumuraatti daawwachuun itti fayyadama. Yeroo gabaabaa keessatti dhugaa dubbachuuf jijjiirama kan argattanii anillee akkuma keessa rifeensa dheeraa hin barbaadu garuu mana keessatti wanti hin qopheesse itti fayyadamu rifeensa koo dheerinni isaa saffisaan akka dabalulluuf illee na gargaare baay'ee itti gammada. Irra deddeebiidhaan hojjedhee itti fayyadamutti jira jechuudha. Maal hojjechaa hartaa mana gochaa hartaa jechuun noollee na wajjin tura ammas irra deebii jechuudha. Qullubbii adii kana qofaa miti qullubbii adiin beezee wayii waa hedduudhaaf qoricha akka ta'e amma reefu kanani naagalaa jira jechuudha. Adeemsa keessa deemee piroofeeshinaal yookaan dookteera ta'uun kooyyuu hin oolle waan ta'eef isin anuma biraayyuu hin hafiinamee haga dhumaatti na wajjin turaadha. Fuuldurri koo akkas natti fakkaata of shakkaan jira amma kana reefu kana amma shakkaan jira jechuudha. Akkas ta'uun oolu natti fakkaate. Egaa akkuma cinaa yookaan bakka onni mallattoon onni argamu kana keessatti kan mul'atu fiidoon ishee baay'ee gabaabduudha. Qullubbii adii nan guddisee isa booda nan kukkutee isa booda immoo oliitti naqeenii maxa bashaarratti ho'isee jechuudha. Ho'isee zayitii isa yookaan qibaatii isa akkuma argaa jirtanii keessaa calalee rifeensa kootti dibachaa jira. Haala gaarii moisturaayizii godhee yeroo itti kennee jechuudha. Biyyansuu baay'atee daqiiqaa 10-12 natti caalaan fudhata. 10 egaa 15 bakka baay'ate. Isa boodee qibaatii isaa yookaan zayitii isaa harka rifeensa kootti haala kanaan dibee gara siin bakka 3tti gara naan bakka 3tti hiree masaajii godhee qibaatichatti dibee booda bakka 3tti gongonii kana ganaa miicaa jechuudha. Ganaa booda immoo irraa miicaa jechuudha. Isa boodee qullubbii keessatti hafe sana keessaa cuunfee rifeensa addaarraan dhume sana bakka beebii heeriin keessaa siin jalaa babbalee wantoota garaagaraa keemikaala garaagaraa siin fayyadamtanii rifeensi keessaa fuuldurarraan lafa duwwaa siin jalaa ta'e luqee fuuldarraan duubatti dhume jechuudha. Akkasumallee beebii heerii baafannatanii warra rifeensuma dheeraa duubarra as deebistanii fuulduraan kukkuttanii yeroo itti fayyadamtanii booda goree guutummaa rifeensa keessanii siin jalaa miidheef kun baay'ee tokko furmaata yookaan immoo guutummaa gosooti yeroo gabaabaa keessatti ni deebisaa jechuudha. Kun qibaatii qullubbii adiirraa mana keessatti hojjetame qullubbii adii fi oliif ooyiliirraa hojjetame jechuudha. Iddoon keessan ni beektu warri hin beekne immoo warri nuuf ibsi waan itti fayyadamtu nuuf ibsi maal goona warri jettan maaliif viidiyoo haga dhumaatti hin dhaggeeffattan itti fayyadamuu barbaadu taanaan gadi teessaniitu viidiyoo daqiiqaa 5-7 hin caalle dhaggeeffattanitti hin fayyadamtan yoo ta'e warra akkasii baay'ee jarjartu jechuudha. Ariifataanii horii gataadha. Kanaafuu wanta isin fayyadu isin fayyadne dabasa beekaatii gadi ta'a viidiyoo dhaggeeffadhaa itti fayyadamaa warri isin barbaachisu jechuudha. Isin barbaachisu immoo dhiisuu dandeessu. Qibaatii mana keessan keessa jiru itti fayyadamuu dandeessu. Rakkoon hin jiru waan inni qabu qabaachuu dhabuu dandeessu. Akkuma yeroo hundaa'u akkuma argaartan amma kana xumuree jira jechuudha. Gamasiinis gamanaanis gamasiin bakka 3 gamanaanis bakka 3tti gongonee jira. Kanaaf daqiiqaa 30-40 booda ofirraa miicaa jechuudha. Qullubbii adii xiqqoo ishee foolii qabasa kana isiniin dhoossuun kun fixee jira. Qodaa ishee duwwaa godhee jira. Baay'ee bareeda akkuma isin argaartan baay'ee moisturaayizii ta'ee lallaafeetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu kan isa kanaan ilaalee irraa hojjetachaa gaditti fayyadamaa jiru uummata biyya biraa jechuudha. Waan akka hindootaa warra akkasii kana jala seeneen achiin ilaalaa jechuudha. Isaanumti warri rifeensa isaanii uumamaan dheeraa lallaafaa rifeensa hin beektu gara rifeensa warra hindootaa warra maalii dhaman sana hin beektu miidheere isaan uumamaan rifeensa akkasii osoo qabanii baay'ee tokko wanta rifeensaaf ta'u baay'ee hojjetu jechuudha. Isaan hojjetan jala seenee ilaalee waan isaan itti dabalan ilaalee mana keessatti maaliif hin hojjetu ka'umsi koo achi ture jechuudha. Garuu ani keemikaalatti hin dabalu isaan keemikaalatti dabalu isa sanatti hin dabalan fireeshii mana keessatti hin hojjetadha.
Egaa akkuma argaa jirtan akkuma isiniin jedhee ka'umsi koo bakka addarraan dhumee lafa duwwaa sana akkamitti deebisuu dandeenya jedhu yerootti yookaan torbanitti yeroo tokko Akkabaatii qullubbii adii mana keessatti hojjetattanii yookaan immoo fireeshii isaa yoo ta'u teessanii too bilbilaa softanii too maal jettanii jechuudha. Dura ofii keessanii fi waan ta'eef wanta biraa bakka hin kennina. Biyaansi lafa kanarratti sa'aatii 24 nama kamiifuu kan kenname. Yoo biizii taatanii yoo xiqqaate sa'aatii haga kanarraa daqiiqaa 30-40 ofiif dhabdu jedhee yaadu. Namni shuma kanayyuu hin qabu jettee of softii of gowwoomsitee hin shawwadamte jechuudha. Saniifuu yeroo sanatti haala kanaatiin rifeensa fuuldurarraan isin jalaatee buqqa'ee kan buqqa'ee bade osoo hin taane kan duraan hin jirreyyuu adeemsa keessa suutaan beebiyeeriin margaa deemaa jechuudha. Qullubbii adiin hedduu tokko waan baay'ee fi qorichaadha. Akkasumallee warri alerjii qabdanii harka keessan yookaan qaama keessan irratti bakka tokkotti fi waan akka nama hoosisu shifshifii wayiillee ni jira. Isa akkasii fi sillee qullubbii adiin baay'ee tokko qorichaanii faayidaa isaa argeetti jessa kanallee itti fayyadamee jira jechuudha. Waan biraaf akka inni fayyadu viidiyoo biraatiin isin deebi'a. Har'a garuu rifeensa addarraan dhumee jettanii hedduu keessan koomentii kanan dubbisu keessaanillee kan na gaafattanii akka inni beekus kan hin beeknes akkasuma viidiyoo daawwatee kan na gaafattanis isa kana jechuudha. Rakkoon keessanii akkasuma yuumaan eeriitti fayyadamtanii yuumaan eeriin sunis adeemsa keessa bubuqqisee rifeensa sinirraa luqqisee kan fide amma immoo gaabbitanii sana lafa keessanii rifeensa keessan dhuunfaa naachuraalii keessanitti deebi'uu barbaaddanii haalli sin karatti badi baragaggaa tasgabbaa bakka itti deebi'a masmaratti deebi'a bakka jirtanis bakka itti deemtanis adda baasaatii itti fayyadamaa isiniin jechuufi gaa'isa jakoo keessa galeeshee toona odeessu jechuudha. Kara tokko jakootti nam'ee natti fakkaata zayitiin na gube akkasumallee qullubbii adii fooliinsaa isinis sobu fooliinsaa xiqqoo namatti hin tolu garuu immoo daqiiqa 30-40 warri turtanii birraa liqqiqochuu dandeessu rakkoon tokko hin jiru. Kun waan nama rakkisu waan namatti ulfaatu illee miti. Warri mana keessatti kanatti fayyadamuu dandeessan inni kun baay'ee fireeshii waan ta'eef baay'ee barbaachisaa baay'ee faayidaa kan qabu yeroo gabaabaa keessatti jijjiirama kan kennu warri hin dandeenye immoo qibaatii isaa shaamboo isaa kondiishinarii isaa bitattanii itti fayyadamuu akka dandeessan viidiyoo kana dura guyyaa 3 duratti gadhiisee irratti hojjedheen ture. Ammas viidiyoo sanarraa hedduun keessan gaaffii irratti na gaafattanii turtan viidiyoo biraatiin isiniif hin deebisaa jechuudha. Akkamitti akka bittanii itti fayyadamuu dandeessan. Shaampoon qullubbii adii akka yeroo shaampoon kondiishinarii qullubbii adii akka jiru guutummaa guutuutti jechuudha. Waanuma qullubbii adii kanarraa hojjetame akkasiin ordarii godhattanii bitattanii deemtanis ta'e ordariis ta'e namni isinii bitatee bitattanii fayyadamuu dandeessanii hojjedhee birammoo isinii fidee dhufa akka barbaadan daqiiqa 40-50 yoo ta'ee jira sa'aatii tokko ta'ee jira natti fakkaatu hojiirra ture galgala garuu kutaasii kotti argangaleeti. Amma kana hiikuuf jechuudha hiikee namni caa jechuudha. Miica shaambootti fayyadamu dibatatti fayyadamu baay'eensa kana gaditti jiras keessarra shoorti viidiyoodha. Bakki hin jirullee bakka biraa kan baadiyyaadha. Madaan wajjin gara baadiyyaa sochoonee jirra. So guys nama hiikaa jira jechuudha. Ani yeroo baay'ee wanta rifeensa kootti dibu rifeensa koo kanan bakka 2-3tti gongonuu rowwaa tokko irra maaskii itti fayyadamu inni xuffaata baay'ee. Waan natti ulfaatuuf xiqqoo akkasii gongonee natti tola. Hiikamasaas dhiisuu dandeessu walitti martanii feestaalitti hidhachuu dandeessu sin. Rakkoon qabachuudhaan garuu baay'ee waan natti ulfaatuuf xiqqoo kanaaf akkasitti yoo godhe natti salphataa fi jechuudha. Akka turtiis daqiiqaa 30-40 irra tursutti akkasii yoo godhe na salphata. So guys amma kana hiikaa jira jechuudha. Eessa kuuf miicuuf deemaa jira. Egaa viidiyoon irra isinii qabadhee dhufee kana fakkaata. Akkasiin baay'ee jaallattan akkasiin hojjettanii itti fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo gabaabaa keessatti akkasiin jijjiirama argattanii ogeettii akka taatan abdiin qaba. Qimamoonni madaamee haala kanaan taa'ee jira. Miicuu fi carraan kanatti aanee jiru miicuudha. Isinis haala kana bifa kanaatiin itti fayyadamuu dandeessu. Izaachuu abdiin kutiina. Isiniin jedha wanti hin jijjiiramne wanti hin taane hin jiru. Isinii abdiidhaan hojjedha. Biyaansi unumiti jechuudha. Biyyoonni ollaa keenya kanneen warra akka warra Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaanii akkaataa isaaniitti rifeensa isaanii suma qucucaa kana eefa manaa godhaa malee akkaataa isaaniitti kunuunsan zayitii akkaataa isaaniitti walii mana keessatti hojjetatan osoo jala deemtanii ilaaltanii guudii jettu. Isin warran keenya garuu ayidoon nama lakkitee hin beeku bakka hin taanetti yeroo keessan dabarsuu jaallattu. Daftanii abdii kutattu ni sodaattu. Fakkeenya ta'uu hin barbaaddanii waan tokko yaaluu hin barbaaddanii maaliif ittiin beekuu dhiifama godhaa hundaa dabarsee yaa akkuma argaa jirtan amma hidhii keessaatiin miidhaa jira jechuudha. Viidiyoo kana fakkaata hagammaatti waan hojjettu
baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajaa fayyaa nagaan adeena subscribe like share gochuu keessan irraanfatina ammas gaaffiin keessan yaadni keessan hasaabas taa'eetiin keessan haga dhumaatti nu wajjin na biraan hafeen jecha